ما شاء الله كمامي مانه ودامكم ميرا كيسا قلان دابا مرمرة غرغرتين ما كن نمكم ديدا مكر أجاه جرا قاله لك وني كن صبا هايجو بريني بربادسون ملين سقاليسون أما ما غورمو تك يو وني أنجر كوني موتو هكفرت أفلتا تلقان كيسا جراته هم ملكاية چوسينه غرغار سب سينه بر لك وني كن سري متي ميكا غورمي ميكا سيكته ينام بويبر mana ustaazatti kaleessa galgala miliyoona 7 hanqatee jedhe bakka biraatitti miliyoona 5 hanqatee jedhe amma dabiratti miliyoona 4 hanqatee jedhe ani immoo ma jiraara miliyoona 7 irraa hafaa jechaa jiraan yaalaaf ga'ee fi 7 irraa hafaa jechaa jiraan dubbii kana isin walitti araarsa barakallahu fiikum asuma jira ustaz awwal ingudisi abdi obolese khotuti wanjuru ulman tagafatna dubada khotu obolese khiya abdi ragasa da wanjuru adan bafni yodu gongora lete buru gabbasna yodu gate amma asumaratti wanjuru la khayenyet birademna amma wonni hawasni kenyo so ustaz awwal indubatin behu qabu wallahi wa billahi wa tallahi obolese kenya abdi ragasa da wammi damuda danga ge hijra wonni behu abdullah obbolesi kenya miidhameera wonna hawaasni gaafata yuru ammoo haqaa fi dhugaadha birita kasatu lama saatu bidaati darigi yanga katani bala bidaati gubba kana zaitin tiqono yemale gadin sene yani diti fura mana yaalole gaafadhe san doktora caran beytu ane doktoru na gralo doktore isa yaale dubbisa sagale qaba wa hunda qaba evidence ani wa male na modon dabadu na gugudda ro fi atiri yaki ya shekoti olama gugudda kana qabri qaba akati duan dabadu jebo base fanat maratun sayr biyari dubba ustaz assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك يا سنونا قاجرتو راسلي الراجل الكبير عندك يا سنونا قاجرات حياكم الله جميعا. طيب يا روغري وانا أبان لدبرو كبدي ديوان أبان ساري اللي فرأشون أرى ولي تارتينو في الديو إيه وانا أنجل في ولي قالت وملا بدبت دي مداف يعني توكو وما دوراني رتوري نمني وقو شهدا قبتي جدني أبو موازين فا نفا أستغفران فا قري شهدا فا جراني تمكاداني حقيقة دبت شو دام دام دورا كافا دولاركم مشان تجرايا وبني سافاي أيه دبت سنلين أجايا أكاونت ركن زين أبو موسى بيرا دولاركم مشان تجرايا أنا فما ربي بر أدوك أنا ما تفهم نتي ممري أنا بربادو هاي توفى والدي مكا كابتني طيب تمام إيه ولي قالت على كل حال قافا وني كن الرجاء ربي نساء فيسو مدلع في ربي ساعة أقولوا وني كنا مهند جرانياته أكما وني سنار جبين قلقلو مساني نتحقق دبتشو رافي إني فودو اللي واحد داون أجيني إرجسني أمو وني كم وني نتورك إذا كان نتورك أستاذ هذا ولا ليه نعرف صارفتك كل فجرة سنة أستاذ نتورك إذا كان أورو أنا كابي مويسان كابي بكاساني تكون دبارة إن شاء الله تكون أنا ما قبل لك يسار ما قبل سبرنا قال ما كان أمبرنا جالا لقيت نك أبارة ستة تنتلت تلميتين في فما سوفرتاتين ما لا لما تيجي تقول إيه كسيدي ستات يعني بيجو برا وما تدبت تقربان مي أوفتي جن أبر والله نمومتو يو أكمت أنا وانكر وجرا كن جريت ناو ندوبي ثمانية أنكم أنكم بر إرفع رفع إنبوكس مللا لكن إيش كأجرو جرو جلده أما كان جلده دوبين كرانة يانته توم جلده أنا ما أنتو نتبين كم سيسه ثم باهيدري أنا باهيدر ولين جلن هيدري ما كان كوكي كم جلده فيديو بوست كوري متن سميلينا سدّي بركاته هيدر غودي نقول بر أكما بايزا مليون سدّي بوست كوري متن سا جلده بيا أما موتو osoo asiin ummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasiin namni dhumu harargeen arsiin namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'u akkamitti lubbuun nama tokko
كأورومو بيدينا Isa wayisini hima bakka kanatti nama wayitu nama ulama atishayni deebansi mallaquma wayyaa waliini suuqii nama boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa meeshaan kun asaa taa'u jedhaniitu Tala networki sirreeffatanii ustaada malaga sirreeffatanii fi shaantama waliin meeshaa Kinki asirraa inatti fakkaata yoo jira. mallaqa walii qabanii deemanii sirreeffatanii qo'a. Simmana jirtan. Viidiyoo banadhaa qaba. Networki tun adiibu jira. Dr. Asli jidduudhaan simbaha. Barakallahu fiikum. Yaadni an dubbachuu barbaade gaafa duraadhaa waan kana ni goona jenneetuma yaadaa turre mari'anne illee akkuma inni kun argame. Yaaduma amma isin kaaftan kana kan dubbanne karaa ummataatiin deemuu qaba. Akkaawuntii. يا رب طيب بنيت ينجر كنهم Aye. يوني تركي ندربو باتي في ودا كاميرا كونكو ودي قالتي غافا سنة كاس غوچاتين توري لكن ندرو فميتين سلا كاونتيني إسارة متنفمي وان غورو دمني جلدفني سنبوداني akka garee shaadaatti nuti gad baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba. Akkaawuntiin duraa sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahee kun hundi isaa ramadamee wanni hanqatee miliyoona 100 haa ta'u hin yaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo akkaawuntiin hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga sana ijoollee yaamanilleedha xiqqoo isii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin achumarratti xiqqoo isiidha ofirraa dhiifne nuti amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deemnuu fi isin mataan keessan atilleen Dr. Asliin illee namoonni biraalleen namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati. Koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhaniini erga sani ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii. Riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu. Hospitaalli illee haa gaafatamu. Biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu. Waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani irratti illee abdii hin waaminaati. Isaallee irratti arrumatti kaataniitiin arruma wanna hin jedhina. Suutaa harka keessa qabadhaati. Haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kun namoonni garaagaraa jiranii namoota gurguddaa jiranii namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha akkaawuntiin haa to'atamu wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu erga sani ammoo waan hafe irratti ummanni haa hojjetu yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti sababni isaa akkaawuntiin jal'ifamee maxxanfama haga yoomitti itti fufa daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heddar jedhallee osoo hin taane asliin Dr. Asliin illee akka namatti muddusan irra kana hin kadhanna. Suutumaa jedhuutiin nuti illee mootaan dhaga'u jirra. Aslii biraallee dubbiin akka geetteen beeknu hammuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaadni kiyyaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما قد وجي والله سنتي لدي دبي. أما يو أبدين في هيا من كنني استثمنت سباسو وانجل هندن متكا إنني وانجل أمكان رجال ليوت رجال صوب استثمنت هيا ما كيان بروجين إني بافني أيو إني جتشن كنني أسيق بوني تمان قرب راد مندن لازم هيا ما كنو أيو إني هيا من كن استثمنت سا نمني شافي وانتو انجرو dandam roorka Haydar keessa gaafachuun dandeenyu waan kana maa dirqama asirratti ni dhufu qaba. Aha yoo isin sangoota hin danda'ama rakkoon hin jiru yoo keessaan goonaa akka asliin nuun akka garee shaadaatti deematta waan kana goosisuu hin dandeettani. Isintu jira nuun akka gareen shaadaas ta'e akkuma ormaatti jira nuti gama ala teenyeetu laalla akkuma jalqabetti Dr. Asliin isinis akka koreetti akka waan jalqabdan kana otoo inni sitti bilbilee atis keessaan dubbatanii warri koree waan kana gaafatan yoo inni jedhe tolee jedhee yoo dide immoo yoo dhufne maaliif ammu makaane nuti har'a
Ustaz Farhaan nuti har'a wal geennee nama 5 jahanii ta'uu dide inni sun yoo amma Ustaz Xaayir dawwalee fi inni marhaba jennaan asumatti dubbii gabaabsinaa jechuun nuti har'a kanatti wal guyyaa guutuu hojii keenya dhiisnee. Sagaleen keessan jiru Ustaz Farhaan. Dhimma kana ta'uu baree jira inni dhimma kana ta'uu bareera yeroo bilbiltaniif moo waan biraatiif akkan beekutti waan biraadhaaf deemtanii akka waan kana irraa hubattan malee. No. Dhimmuma isaa kana galmaan geenyaa an obboloota amantaa biraa malee obboloonni kun muslimaallee natti dhufaan jiran jedheenni komii mana Ustaz Sheeriyaatiitti itti dubbannaan osoo nuti jirru obboleessi keenya hummaata kanaan booda waa'ee dhimma fayyaa isaa nututti jalqaba irraa akiraatti fuufaa mallaqa jiruu fi hin jirre addaan baafannee haala fayyaa riizaaltii illee fuunee waan cufaa waan ergama of biyya ergamnu waa hunda kanaan booda nuti godhannee wareegama of qabnee walii bilbilee kaanee dhaqnee argachuu dadhabne jechuudha. Waa'ee birriidhaaf akka isa bira dhaqxan itti himtanii jechuu barbaade ifa gootanii waan kana adda baafachuuf si bira dhufaa jirra jettanii nittu isaan hin jenneemi. Waluma hundumaaf nuti waa'ee fayyaatis waa'ee birriitis kanaafan jedhe amma immoo innis waan kana dhagee jira waan ta'eef dhimmi itti barbaadamu maaliif akka dubbataa jiru hin beeka waan ta'eef akka koreettis ta'e asliinis itti bilbilamee waan kana sirriidha wanni jedhamu jedhamee itti dubbatame lakkee yoo jedhe moo nuu kennitaa waan kana jedhame tole yoo jedhe waliin haqxanii statementii baastu yoo amanes amanee as akka si wajjiniin fiddanii dhuftan yoo immoo lakki jedhe immoo bor walitti deebinee waanuma ummanni murtii kennu ummata wajjiniin jira nutis ummatadha ummata afaan akka dubbannu waan jedhu akka kottan akka sosoo godhanee wanni hubachiisuu barbaade dhiifama Abu Sabraddiin asii wanni hubachiisuu barbaade asbita duratti amma dubbatte suni hatta qarshiin duratti amma dubbatte ka Abu Mu'aadh bira jedhe sun hundi isaa dhawwama akka garee shaadaatti nu hojjenne jenneetiin nuti yaannedha laakiin xiqqoosiidha akkana xiqqoosi sunillee ooma garee shaadaatti sila wanni suni miliyoona tokko maanaan ergine dirqama zayitii yaabdin nan naquu qabni damintee birii naa guru ati warra irraa fudhattu baay'ee qabdaati miskiina rabbii gargaaruudhaaf waliigalatti wannan jechuu barbaade waliigalatti wanni gargaaruun naman dhibdu laakiin Haydar illeen haa obsu akkuma Sheek Riyaad illee jedhanii Ustaz Farhaan illee jedhanii akkuma jedhame kanatti ali asliin illeen taa bilbilu namoonni biraa illeen haa dubbisanii haa to'atamu haa jedhaniini yoo didachi boodaan itti deebi'ama osoo akkas godhame gaariidha jedheetii yaada osoo Haydar osoo qabamte gaarii qabamuun kuwama jiruuti. Haydariif Xaayiritti nuu kenna suma irratti tuumbu'in Haydariif Ustaaz Xaayiritti nuu kenna akkuma jarri har'a yaalanitti har'as jarrumti haa yaalani asliinis haa yaalu ishii asli Haydarii fi Ustaaz Xaayirii warra biyya keessa jiran irraa nu buusin. Akkasii miti. Anaami. Abdii waan kana keessatti qooda qaba. Duraanillee halkan wayii jimmarraa ka'ee qaaxaraa bulee biyyallee jira namootallee wal beeka tolas beeka lolas beeka. Abdii Geetaachoo viidiyoo waraabuuf deemaa jira jedhan isa bira isaaf waraabuuf komii miidiyaa irra ka'e kana dhaga'ee. Abdii Geetaachoti Haydarii Ustaaz Xaahirii namoota jajjaboo biraa biyya jiran Ustaaz Raayyalleen akkaawuntii maqaa isaatiin banuu fi baankii bira ga'ee duuban deebi'ee jira. Viidiyoo qabu sanillee baankii keessaa duraa kana ergan. Ani waan hundanaa ta'udha. Isin galeemi. Sanillee ragaa viidiyoo dabalame qaban. Kajarri mana dhaqanii Ustaaz Raayyaa kadhatan. Dhaqanii aboo gurbaan maraattu sun akkana maqaan nu balleessaa jira akka islaamatittuu maqaan nu bade wanni kun akkamii yoo dhugaa ta'e ba dippiloomaasii mangad inni ilaalleen karaa dippiloomaasiitiin qabna yooma dhugaayyuu ta'e yoo soba ta'e immootu an dhiifama gaafadhee birrii biraa guurrafan obboleessa kiyya zollomuun barbaadu kama dhugaa qabrii qabaan boru waan ta'uun beekuwan balaan kun balaa ibiddaati hin beekaan gubata zayitii nama mana ollaa wajjin gallu ka jaartiin gubdee wajjin rakkataa ture jira qaama nama beeku jira yamanitti yaman sanaa kanatti jechuudha. So ani karantaane mucaa kana zollomuun barbaadu wallaahi gizee amma akka jedhu kana asillee laalan isaa garaana nyaatti ibiddi zayitii kun maal akka nama godhu waan beekuuf laalan isallee garaana nyaata ummanni gowwoomuun kunillee garaana nyaata. Rakkadheetuma dubbadhaan gizee rakkadheetuma dubbadha gaa citteen habaatu etuma dubbataara. Hadhi isayyuu jedhee bar ummanni na dhiisuu dilee koofiyamayyuu guruu na dhogginaan dubbadhe malee qubna garitti hin kaane amma dubbiin tasa kaate. Tasa kaate bara manumaa callisee geemii taphataaru
gowwa abdiin keenya akkatti gubatee maarra ta'e jala kanaanatti ara jara taragaara biyya dhiisametti qomucam poostii godhatee peejii guddaa qaba jennaan abadan amma galchitu malee osoma amma galchitu malee bari jara na isin fayyaalummaa keessanii wannoo jettan malee birriin guurame guddaadha jedhanii jedhe meeqa himtu malee naan jedhan guddaadha yaalarraa hin hafaa jedhan achumaan inni dhufe nagalchii naan jedhe hin galche birrii meeqatii guuranii jennaan miliyoona 5 hanqatee jedhe Eda mana baabatitti miliyoona 3 hanqatee jedhe viidiyoon biraan mootu kan miliyoona 4 hanqatee wal faallay 5 hanqate wal faallay jedhan amma abdii kiyyamee isteetimentii baasii fidi si gargaaraa jedheen si jaaladhaa maal jedhee haasaan na jarjarsee wannoo jedhee polotikaa dalagatee gabbuu barbaade waan san irratti wal qabne ijoolleen jala karaa girri jennaan ani maal waa sobaa taaree jedhee booda mootu suuraa kiyya galabbatanii olii gadi deemee faaxeen binti islaam kun akka iyyuu waan hin barbaanneef jara na dhiyyina ana kuma birriin kunootiin illee abbaallee as jira jedhee agarsiise agarma yaa'ii bira waan hin barbaanneef namallee walitti waan hin barbaanne sanumaa fi alaa kulli alamma akkam goona warri biyya jiru waan kana haa sirreessu yoo sirreessuu baate immoo ummata gowwoomsu mataa isaatu wanjala tarkaanfii biraatitti deema yoo amma walitti afaan baanami yoo sirraa'uu baate ummata gowwoomsu wanjala waan ta'eef tarkaanfii biraatitti deema yoo seeraan gaafatamuu qabaayu muslimummaan muslima kun muslimiin akkuma jirutti ta'e tarkaanfii seera fudhachuutti deema yoo ani dhiisu haa ta'uu qabatti osoo an arguun manni kiyya isinuu olamaa'onni kiyyaa gowwoomfamuu qabdan an haa qajeelu haa jalladhu isuu leelaa guddaa hino ani osoo jiru abboonni kiyya namni diin rabbii qomaa qabu gowwoomfamu wallahi ittiin dhiisu ani feetan najibbaa feetan adiisa altooman ani isinitti hin dhiisu takka nama sheekasitti illee bu'een beeku ragaan abaa asirratti nam tokko kanaafi karaa dippiloomaatiitiin deemaa fixa namni yaada qabdan immoo dubbadha warra gamaa jiran bravo akka amma dubbii kana tuntu murini boo jedheen itti nu kenni ka amma Abu Zarrin jirani Haidarin jirani Ustaz Tahirin jirani amma itti kenni nurraa fudhatan hin buuna gadi maaliif asirra turus hojii wayii dhaabbatu jira dubbii kana sinirraa tumuru malee hin boodheeni maayikii banatan inshallah boritti dhufna dha osoo nurraa fudhataniiti anis gamanumaan sinirraa deeme natti tola dubbii kana booddee situ fuudhe akkanaan hin jenneefi dubbii. Abdii geetaachuu deebi Haidari fi Ustaz Tahirin fudhatanii nutti hin kenninaati jara kana kenni doktor jara kan asli Abdii geetaachuu Abaadarri Haidar Ustaz Tahir yeruma kanatti kenni yookaan ammoo Abdii geetaachuu mataa godhiititti kenni Abdii geetaachuu mataa isaatiitu hin danda'a Abdii geetaachuu as deebi sagaleen kee jiru Assalamu alaikum. Jira garuu ani waan akkanaan baadhu dubbadhaa fi ta'anii yaaduma keessan dhaggeeffataara. Bakka Maaliifi? amma eegee nuti fudhatu qaban bar hawaasni waan kana dhugaa ta'uu beekaa jechuudha. Doktor takkatti carraan naa kenni turee mee waa darbadha. Jira amma warri jala kanaan argisiisan kun bar argitanii ustaazonni waan kana fudhatu ceemmani bar. sagaleen kee asli Waan Bazar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. ati galta baba. Wanti callifneef manni kenna nu guyyaa maraa soolaaf callifne malee qaata dhufna keessummaa keessummeessinaaf callifne duraan dursee wanni kuni namni haga Biita nama taalaa fakkaata narra bayu narraa fudhate. Atamma carraa anaa kennite beektaa jira. Abaadarri isin dura seenani dubbadhu abaadarri seenan sagalee ol kaasi akka dhiiraa yoo dubbattu. silkii kiyya duraan dursee waan kana namni haga kiyya itti dadhabelleen jiru namni haga kiyya itti boo'elleen jiru namni haga kiyya viidiyoo waraabelleen jiru viidiyoo argaa bootan. Enu bootan. na dubbisi kaa dubbataara. Bakka bootan sana danu baataa kaa waan kana nu beeksisiidha moo birrii guuraa uummata boottan moo isatti boottan. Dubbataa jiraayyuu mire. Waan kanarratti namni haga kiyya dadhabeen jira jedhee yaadu hattan daqiiqaa suuraan isaa duratti baheerratti viidiyoo waraabee as jala seentanii ilaaluu hin dandeenya akka inni feesbuuk irratti wanni jedhe irratti bifa kana ta'eefi duraan dursee itti nyaadhaa itti dhugaa
feetan faarsee bulaanaan jedha feetan akka feetan jedha wanni gurbaa kana biraan as bahe kijiban qabdu an kana waan itti beeke waan argeef takka jedha wallahi hallafee isinitti wanni isa biraan as bahe dubbii kijiban qabne kadheen gadda gaafa inni jawaariin hin fidanaan jettan nama 1,600 hin fidu jennaan hin fida isinii soomee jedha kanallee an takka shakkii irraan qabu maaliif waan inni dhugaa irratti du'uuf lammaffaa man ghashana falaysa minna namni nama sobe nurraa miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo wanti kun dhugaa ta'e hin laalla abdii illeen kama ganamaa galgala nu waliin haasofnu nutuu bilbillee hin gaafanna ofiinuu duuti maa ofuutii jedhe ofiinuu wanni kun gadi baya ofiinuu wanni kun hin jira wanni nu duubat deebinu hin jiru ammaaf dubbii nu gabaabsa nuti dubbiin laalla yoo silkiin nu jalaa ka'e ani biyyan jiru silaa qaamaan bira dhaqa ammaaf biyyan jiru silkii hin dawwallaa feekira ustaazaa miti yaran aishi dubbadha min bilbillaa hin laallaa walit dhiyaanna waan kana keessaan laallaa sheexaahiri heydari ana abdiidha abdii geetaachooti waan kana laallee boru nutu isinitti himna amma abdiillee oli seensisina nutu gaafata bilbillee garee hiinee gaafannaa isaallee hin dawwalla waan kana asumarra nu gabaabsa boru waan ta'e nutu qabee isinitti dhufaa jechuu barbaadaan. Ayye oro isini carranam. Ayye galatoma Ustaz Rasta baga jiraatte waan ta'e dubbi maree fuusan isinii fixa takka nama du'aa taati masaajida wayii lafa magaalaa gammoojjii wayiitti ijaaruudhaaf mallaqa bakka garagaraatti kadhataniiti baagimatti qabatanii dhaqaniiti suuqima ollaa masjidaatti dhiyaattu wayii salaatee dhufaa waan kana asnaakaa jedhaniiti shaantan boorsamaan itti kennan adaa namichi boorsaa banee yoo laalu wanni calla qalbiin bira dabruu dadhabnaani san keessaa fuudhee bakka kaayu kaayee suuqii ufii ibiddetti kaayee beektaa hin gube suuqii guutuu suuqii yoo gadi bahani masjidaa yoo reebanillee suuqiin gubatte argaa jiran amma sheetichi kun suutuma duuba hafee mee hambana hidachaani suuqii tana ani duratti waa askaaye suuqii tana waan askaaye santu gube nama kana qabeenya kana hin kafalaa nama kana naafidaa jedhe as fidan suuqiin tanteen gubanne situ gubee jedhe ummatuma duratti situ gube suuqii tee harka keetiin gubde suuqii tantee situ gubee amani jedheen yoo kawaa maraasi hima akkamittan qabeenya kiyya akkamit guba jedheetiin namichi hin lole lollaan hambana dhagaadhe warii masaajidaaf deemuun as kaa'e wariin sun hin gubanne daaraa kana guutuu haadhaati saantibii sibiilaattu as keessallee jira ka hidhamee jiru saantibiin sun way gubatti hin gubattu saantibiin sun yoo as keessatti argamte suuqiin tun hin gubatte yookaan suuqiin hin gubanne wariin karabbiitti irraa fuudha namicha irraa fuudha wariin akkuma jedhame namichi hin amane wariin hin gale suuqiin namichaan gubattee jechuudha. Anama waan biraan jedhu obboleessi keenya abdiini haga qalbiin hawaasa islaamaa cabde namni beeka. Caba qalbii san irratti namni waan danda'u diqqaa guddaa waan qabu itti darbee har'a yoo ammootu wariin hagasi akkaawuntii keessa jiraatee inni kana mara osoo wariin kun akkana jiraa beeku. Gowwoomsa haganaa deemaa jiraate tokkoffaa innuu qalbii ummata islaamaa akkasi isa jaalatee san keessaa gubate takka jedha. Lammata wariin kunilleen barakaa wayiilleen qabu wanni akkas nama gowwoomsaan waa wanni jedhan kun. Anamma akka dhaamsaatti obboleessa keenya abdii tokkoffaa rabbi si haa fayyisu madaa tantee rabbi si haa qurcu namuu kanuma du'aa isii godhuuf jira. Wanti kun dhugaa taanaan illee namni baasuu danda'u isuma jarana gabaabse dogoggoree jira nalleen hawaasa islaamaa hawaasa oromoo kan dhiifama gaafate dogoggoree jira wanni jiru kana dubbiin dhugaa kana lakki dubbiin kun dhara narra kaayanii haabliki akkaawuntii ay fidee aslii kijibaamaa kijibda jechuuni. Akatti mataan abar dubbimaa wannummaa ragaa nama biraa barbaadanii ragaa kan akkaawuntii warii irra jiru ka isaatii mee aslii kaati harkaa qabdu. Ragammaan abdii geetaachoo wala haayidarii barbaadanillee waan jiruun seewwan. Abdiin maan mataan isaa lakki kuni kijiba.
lakki dhuga. Total amountiin inni account isaa irraa qabu gaha. Waan inni kalee baase waan seene ennurraa seenellee bank statement illeen hojii fagoo jedha dhiisaati. Total amountiin account isaa irra galee amma achirra jiru. Wariin achirraa bahe wariin gugurdaan warii akkam akka ta'e kana gabaabatti dhiyeessanii abdimmaan gabaabsee fixuu ofirraa danda'a dubbitan. Lakki wanni kun kijibaami asliin dharatirra kaa'eemi yookiin shirasirra dalagamee yoo ta'e hawaasni kaleellee si jaalata ammallee si jaalata siif booyaara si jaalata hawaasni kankee kanuma akka dhaamsaatitti dhaamanna galatooma yaanni ammootu rabbi Abu Sabradin. takkii dhugaa hawaasa takkii dhugaa abdi rabbi habaasu kanuma wanni biraa wanni jennu jiru galatoomi asli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullahi. أما ديم تنوجيت يا إيرون. الحمد لله رب العالمين. دكتور ومتكن سجابة هذا. وان جت تخنا قيس الرجاء أبى تمام ما قبضة ميتي في. وان جت تخنا رت الرجاء أبى تمام ما قبضة ميتي هنجي أكل قلبي شكل نقيس نجرانة تي وادو بتشور بعد. Barragaa qabatamaa qabachuu keessayyuutiin akka isin quraana fadhiisa haffazan sanitti haffazee kunoo osoo waa takka laala ija keessa irratti harkanamaa qabee birrii miliyoona 16 kuma 700 birrii 409 saantima 79 gurame isin jedha araba kanna saantim. ومان سجابة ديتين كابي خير. Namni amma lakkoofsa gara ga'u kana inni amma haga yaalli yaala fakkisa barbaachisu. Mana zeen hundatti afaan garagaraa hima. Mana kaanin miliyoona 7 hanqata jira. Mana kaanin miliyoona 5 jira. Reefa amma 4 jira. Ani immoo saantima wajjin irra isin deebi'a qabadha. Birriin akkaawuntii abdii irratti guurame erga wanni kun isa mudate as haga dheengaddaatti. Haga dheengadda yoomi gaafa Jawaar dhufuu jedha jedhe san duraatti guyyaa meeqamoo Jawaar erga guyyaa 4 dura jechuudha. Guyyaa 4 moo 5 duraatti meeqa birriin akkaawuntii isaatti irra galee hangaafa guyyaa statementii isaa eegana bira ga'ee guyyaa 5. Guyyaa 5 moo guyyaa 4 waan har'aa kanneen kan dheengaddaan dabalatu guyyaa 4 duraatti guyyaa 4 moo 5 duraatti baankii isaatti irra galee kaadhaaf kakalee minaaminii malee birrii miliyoona 16 kuma 200 kuma 79 birrii 409 fi saantima 79 yoo kana gad taate ani kalee kiyyatti gurgodhee yaalchisa mucaa doolaara 55 san anabbaaf isa shakkiin ka aaddisu irratti galee dhala kun hin ilaallatu doolaara 5,000 Abu Musa'ab bin bira jiru Abu enu ka Ameerikaa jiru Abu Mu'aaz bira jiru hin ilaallatu kaa'een nun bira jiru hin ilaallatu kaan hin ilaallatu isa qofa irratti ka gale isinitti maal matoo bamatoo kana irratti ani Itoophiyaan guutuu yoo abdii bira dhaabbatte yoo baankirraa dileet godhanii malee mootummaa waa wayii dirachirraa dileet godhee maqaa biraa kireet godhee fide malee never ever shilingiif sumunii galee fi gabiif wajjiin qaban waa hunda hojjechiise hunda. Miliyoona 4 bahe miliyoona nagaraallee egaa dubbadha waan feetan. Amma yaadda na baase. Maaliifin jebeeta edaa anaa fi baabaa shiriyaat wajjin turre haqiiqaa dubbachuudhaaf dhumaatiin biyya teenya keessatti fi buqqaatiin jirtu kun qalbii fi funu cabseeti yaa rabbi akkam taana akkam maal taanaaf hawaasa kana wallahi haqiiqaa rabbiin argu jechuudha akkas ani nama qalbii gaarii qabu hunda keessa ni jira jee yaad haragee keessa akkas jira arsii keessa akkas jira walloo hanga horiilleen nama bira kuteen horiilleen dhumu takka keessa sigalee bakka hedduu keessa akkas jira eeda obboleessi keenya dhufee miliyoona 7 hanqatee جي سيقالي عبدين أنا شيخ ريادي نموني برلين نجران ميلينا تربان نانكا تيجي أبو وانخون أمان تنا إفيفو حال أما خيسي جرخون واحد متكاوجي والتتادا إفيفو غرتي ركو حواسا خراهد دفتي هركانو أبدي غرغارسا خان أكنا مجزي هنداو هركا نمني هندي اتخايته إيسون كن سري دامتي hayyuu fi beekaa biyya keessa jira sheekantu biyya keessa jira wanni kun dhimmi kun orgaanaayis ta'ee keessaan mari'atamee itti gartee yeroo
xumuraatiif bifa sanii yoo si gurra irra bareedaadha yeroo nu kan ni jenneen jechuudha mana shari'aatitti. Amma maaliin harka Facebook isarratti kan inni maxxansee akka gartee namni uummanni islaamaatillee gartee hanga duraanii san caalaa bira dhaabbataa if duuba deebi'aa jirutti maxxanse. Miiliyoona 7 tureedha. Amma moo ijoolleen mazmurii dhaggeeffatan hin makiinaa keessatti. Amma moo jaha gartee miiliyoona 6 taatee. Obsi mazmurii guna gudduutti itti baname kan. Awoo na fixachiise yaa doktor. Aanan garee fudhanne. Akka birraa taa'e yaa amma miiliyoona 7 sanirraa miiliyoona 6 jaame. Miliyoona yaa rabbi kiyya maaluma ummata kana ummata miskiina kana darata eeshi miliyoona 6 irraa miliyoona 5 qofaan naafee jennilleen namni anama yaada heydari hojii walii gadi tokkoon qaba hangaree fudhageeffataan jira beekte yaada nama hedduudha yeroo hedduu wanni gara keessaa jedhamu kun basaabasee toree achitti hafa dhugaa dubbachuudhaaf dagachiisu hifanne boo haqiiqaa walitti himneetu waan keessa jedhamu kan wanni gabayaa irra dhufte gabuma irratti dhumuu qabdi. Inni edaahu ol bahee himachuun dadhabne ammallee wanni isa dhorku hin jiru yoo haqa qabaate jechuudha. Indee ammayyuu ka harki isaa indala guyyatan makiinaan bashannanaan agarsiise bar makiinaa keessa jira ammayyuu gidee. Na fixachiise amma yaada dhuunfaa mataa kiyyaa kan nadhaa jira. Eedaa oggaa akkas jeesanirraa miiliyoona 5 qofaaf dhugumatti akkaataan inni viidiyoo isaa san giseen argu wallaahi laaluun dadhabe an. Nama laaluun dadhabe maaliifi jiruu takkan qabu obboleessi keenya. waan sila bakka xiqqoo miidhame laa bakka gurra hidda dhabaa kana doktora gaafanne dhiisa waan akkana gara laafummaa na fixachiisa xayyiqqaallo doktor yaada qiyyan kan nadhaa na fixachiisa akkam jechuudha ayyee kennadha haqiiqaa ani waan na mul'ate waan na dhagaameen dubbachuu danda'a si galee gurra isaa kana hiddi dhamaa kana maddi akkanatti wanni jee jira si galee wallahi giseen sallaaloo ani hin dadhabedhe akka kiyyatti nama rifachiisa namoomatti jechuudha haa ta'u garuu ammoo wanni kun ajandaa dhuunfatee jira waan biraa dubbachuun hedduu ulfaataa jira jechuudha ajandaa waliigalatti wal qabatee jira soo kanaafuu yoo dhuga yaaliin isa barbaachisee dhibdilleen kan jiraatu taate hatattamatti akka dhaqee yaalamuuf aboo wanni asliin joo kun sirriidhaa miti asli maqaa kiyya gartee wanni nagoote yaalamuuf hin deema innis ilmoo qaba asliinis ilmoo qaba namni cubbuu manatti namaan dhalattu beeka alaa galataniini yoo asliin osoo gartee mucaan kun abbaa ilmoodha ilmoon daa'imni sun abbaa kiyyeette hatta mucaa xiqqaa isaa santu viidiyoo waraabaa jira yaa jara keenya ilmoof jalaa qabna asliinis ilmoof jalaa qaba abdiin ilmoof jalaa qaba cubbuun mana namaan dhalattu alaa galataniini isni galeemi yoo dhugaa rakkoon itti jiraatu taate aslii keenya lakkii dogongoraa wanni kun dhugaa takkaa seene miliyoona 16 kun garuu yaaliidhaaf akkanatti bee wociin akkanatti bee hanqanaan naafi kanaan narraa irratti aboo wal'aansan barbaadaan duran dhaabbatiin aslii dhugaan jirtu tana kun hoo akkaawuntii yoo barbaadde as qabee garsiisee waan irraa irratisan ummanni wallahi yeroo takkatti guutee fi dhaqee obboleessa keenya yaalamuudhaatu barbaachisaadha. Isarraa illee yeroon gubataa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Qalbii nama badaa jechuudha. Waliin asliidhaan aboo aslii keenya waan kana dhugatti ittuma amanteemi jee waniin gaafadheef obboleessa kiyyaa yoo inni gartee hatta wanni jeellee aboo ilmoo qabdaati gad dhaabbadhu jee yoon fedhe ittiin dhaqayyeeti bar wallahi lazim maaliif abbaa ilmooti ilmoo namtichi obboleessa keenya kun abdiin kun. garuu ammoo yeroon amma keessa jirtu yeroo ulfaataadha. Haati daa'ima qabattee riibaa keessa taa'aa yeroo jirtutti yaa obboleeyyan kiyya. So yoo gargaarsi kun dhugatti isa barbaachise abdiin ol ba'ee aboo obboleessa keenya asli je'ee dhufee waan qabu garsiisee osoo wanni kun xumurame waan irraa irratti san halkan kanatti itti guunnee fi uullee jennu wallahi itti guunnee fi haa yaalamu obboleessa keenya. Yoo san hin ta'in ammoo ajandaa karaa uummata irratti deebisaa galatooma. Yoo wanti gongoree mucucaa dhebboo ija irraan hambisaa lammiiti galatooma. Haasawni keessan bareeda. Isin akka nama amantii tokkotti ustaaza keenya tokko qabuun sirrima. Birrii maal hanqataa miti miliyoona 7 irraa hafaa yoo dandame Abu Mu'aaz hiriyyaa keessanii anillee obboleessuma keessan kan musliimaati. Biyya baqaa keessatti rakkataa jira. Doolaara 5,000 Ameerikaa sun asna ergisiisa. Galatooma yaada kennattaniif. Birrii maal irraa hafaa miti. Ustaaza Ahmad dubbadha. Osoo carraa biraatiin dabarre odeeffannoo biraatiin. Ustaaza Ahmad carraan. Gaggabaat laafillee kanaatiin xumurraa borutti olii deebi'attanii. Aye, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jecha Ustaaz Kamaalee Ebboo tokkoon hin jalqaba. Ustaaz Kamaalee Ebboo Rabbi Rahmat Safaa godhu maal jedha? Dhugaa waliin balleessinaa dhugaa keessantu badaa jedha. Yeroo dubbatu jechi kuni jecha akka malee jecha guddaadha. Gargaarsa abdii irratti isa jalqabaa siin ka'a. Musliima qofa miti kan itti hirmaate. Kiristaanis hirmaate. Nama hunda itti hirmaate gargaarsa isaa irratti jechuudha. Dhimmi gargaarsa isaa kuni mallaqni argame kun nama hundaaf odiitu godhama malee nama musliimaa qofa miti. Nama musliimaa qofas miti kan bira dhaabbatee jechuudha. Tokko isa kan akkasitti kuba qabaadha nama hundaafidha. Akka namni musliimaa qofti bira dhaabbateetti waan kana naasayina sooshaal miidiyaa irra jira. Tokko inni kun asirreeffamu. Isa lammataa waan asliin amma ati dubbatte kana wallaahi itti waan itti kakatteef ani sobadha siin hin jiru. Maaliif wallaahiin musliima tokko kijiba jedhamee muslimni tokko wallaahi jedhee kakatennaan wallaahi isa sana dhugoomsuun qaba waan ta'eef. Abbaan sana miyuutu godhadhu namni seenti. Buuse dubbadha. Wallaahiin nama musliimaa tokko dhugoomfamuu qaba. Tokko kana. Inni kan biraan asliin yoo waan kana dura keessaan amma erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e wanti lafatti haasa'amu hin jiru. Ba'e sooshaal miidiyaa irratti waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti haa xumuramu. Erga sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Ituu hin ba'iin dura garuu ituu sooshaal miidiyaa irratti as hin baasiin obboleessi keenya aslii dhimma kana keessaan nattee haasofsiisuu qabda turte yaadadha. Amma hin dubbadhutti hin dubbatiin na xumursiisi yaada koo. Keessaan nattee gaafachuu qabda. Erga dhufee sooshaal miidiyaa kana irratti ba'e immoo ba'e waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti xumuramuu qaba. Inni biraan obboleessa kiyyaa as